Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arrasimmoo viidiyoo addaa qabadhee isinitti dhufeen jira. Namni YouTube kootiif addisii taatan laayikii, saabskraayibii gochuun nu jabeessaan isiniin jedha. Inshaallah har'ammoo zayitii karootii akka itti hojjennuun isinitti agarsiisa. Baay'ee karootiin mataadhaaf bareedduudha. Laaffisuuttis dheeressuuttis baay'ee bareedduudha. Kanaafuu akka zayitii isaa itti hojjennu har'ammoo isinii qabadhee dhufeen jira. Na faana tura. Egaa erga akkanatti qola isaa irraa fuunee kaane erga fuunee kaane miiccinee akkanatti wanta kanatti faaquu qabna jechuudha. Egaa akkanatti faaqneerraa jechuudha. Zayitii bareedaa akka ajaa'ibaati inshaallah. Faana turaatii ilaalaa. Namni viidiyoo kana ilaaltan saabskraayibii, laayikii gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Koomentii jalatti yaada keessan nuuf barreessaa. Egaa erga akkanatti faaqnee kaanee qodaa akkanaa wayiitti naqanna. Akkanaa qodaa keenyatti erga naqnee kaanee zayitii barbaaddaniin hojjechuu dandeessaniisin. Zayitii an kanan hojjedheen zayituuniin itti naqee zayituuniin akkanatti zayituunii qofan itti naqee ansiin zayitii feetaniin hojjechuu dandeessanii. Erga akkana bisaan danfisnee kaanee bisaan danfaa keessa qodaa bisaan danfaa keessa taa'utti naqnee akkanatti zayituuniidhaan hojjedhe. Isin immoo zayitii feetan itti naquu dandeessan. Zayitii kukkunaatii, zayitii hindiitiin isii hojjettan caalaadha. An garuu zayituuniin itti naqee zayitii qofan itti naqee wanta tokkotti nanne zayitii qofatti naqeen bisaan distiitti naqee danfisee akkanatti keessa kaa'ee jechuudha. Akkanatti bisaan danfaa keessa erga taa'ee bareechee akka wal nyaatuuf zayituuniidhaan jechuudha. Baay'ee qallaaliidha, baay'ee bareedaadha isiniin jedha. Zayitii addaati. Zayitii mataa keessaniif deemuun hojjettaniis baay'ee gaariidha. An garuu zayituuniin hojjedhe. Kukkunaatiidhaan zayitii hindiin yoo hojjettan baay'ee bareedaadha, baay'ee gaariidha. Egaa erga bareechee ibidda irratti bisaan ho'aa keessa taa'ee akkanatti bareechee wal nyaateera, bilchaateera. Egaa akkanatti amma waan qeensu jettanii itti qeenfattu.
Daneessitanii hojjechuus hin dandeessanii tallaajaa keessa keessanii achitti itti fayyadamuu dandeessu. Amma feetan jechuudha. Waa tokko nu ta'u garuu waan mana hojjechuu waan an barbaadeef isin daneessuu barbaaddanis kanarra rakkoo hin qabu. Egaa akkanatti erga qeensinee kaanee zayitiin bareedaan hojjetameera jechuudha. Egaa erga akkanatti ba'ee ka'ee qodaa akkanaa waan itti naqattanii tallaajaa keewwattanu akka gizee barbaadan fuutanii dibattanuu. Egaa kunoo waan akkanaatti naqattanii dibachuu dandeessan isiniin jedhaa. Galatoomaa waan nu daawwattaniif galatoomaan isiniin jedhaa. Inshaallah hanga viidiyoo biraatti turtii nagaaf naaf tura.